Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Abduu. Barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka gaafii irra caalaan keessan TikTok irraan akkasuma nagaafachaa turtan YouTube irraa illee kan nagaafachaa turtan jechuudha. Haala kamiin bilbila namaa takka kan nu hordofaa jiru kan nama nu xalafee jiru ofirraa hiikuu dandeenya isa jedhu isin agarsiisa. Kana malees bilbila keessan irratti yeroo namni isinii dawwalee namaan dubbachaa osoo jirtanu bilbilli kan keessan namni isinii dawwalaa jiru haaraan sun kanammoo namni isinii bilbile isinirratti bu'aan jiru yoo ta'e haala kamiin sirreeffachuu qabdan akkasuma namni isin hordofaa yoo jiraate haala kamiin namicha isin hordofaa jiru sana ofirraa nama isin hordofaa jiruuf akkasuma nama bilbila keessan yookaan immoo bilbila keessan to'achaa jiru haala kamiin akka ofirraa hiikuu dandeessan karaa lamaan isin agarsiisin jedha akkasuma viidiyoo dhengadda isin agarsiisa irratti irra baay'ee keessan viidiyoo yeroo dhaggeeffattanu laayikii hin tuqxanu akkasuma sabiskiraaybii hin gootanu maatii hin taatanu jechuudha nuti warri Oromoo ta'an isaa wal gargaaruu hin beeknu wal jajjabeessuu hin beeknu karaa social media yookaan immoo online irraan gaa akkasuma nuti dudduuba jira waan ta'eef irra baay'een keessan yeroo viidiyoo dhaggeeffattan sabiskiraaybii hin gootanu sabiskiraayib godhaa akkasuma viidiyoo hedduu ajjala galaatii irraa baradhaa isin jira bilbila namaa gaa waan ajaa'ibaa itti fayyadamina akkasuma koodii bilbila kan isin barsee ture viidiyoo duraan isin agarsiise irratti bilbila namaa akkaataa to'achuu barbaadan akkasuma bilbila lama yoo qabaattan haala ittiin bilbila lama walirratti hidhuu dandeessan kan jedhe isin agarsiise ture bilbila namaa takka waan ajaa'ibaa akkasuma yookaan immoo nama miidhuudhaa fi diqqata hin dalaginaa isin jedha ammas taanaan bilbila kan keessan gaa yoo diqqata walirratti hiiktanii kaatanii haala ofirraa hiiktanuu wallaaltan jechuudha kanaan dura akkaataa isin irratti walirratti hiitanu isin agarsiiseen ture bilbila lama haala isin walirratti hiitanu jechuudha har'a immoo haala kamiin bilbila lama kan walirratti hiitan sana walirraa hiikuu akka isin dandeessan jechuudha bilbila yoo diqqata namni illee isin xalafee jiraate haala ofirraa hiikuu dandeessan isinillee bilbila keessan lama walirratti hiitanii yoo jiraattan haala kamiin ofirraa hiikuu dandeenya isa jedhu isin barsiisa gara barnootaa godhumnuwa bakka dawwalaa keessanii ni seentu kana argachuudhaaf yookaan immoo kana gochuudhaaf point bakka ittiin dawwaltan sanarra ni seentu jechuudha bakka dawwalaa irraa eega seentanii gaa haala kanaan isinii banaa yeroo inni haala kanaan isinii bane gaa asirratti koodii fayyadamtaniiti kan isin ofirraa hiikuu dandeessan jechuudha yookaan immoo kan isin bilbila namaa takka yoo diqqata isin to'achaa jiraate haala kamiin beekuu dandeessu kana malees haala kamiin ofirraa hiikuu akka isin dandeessan jechuudha tokkoffaa bilbila namaa takka dura walirratti himee jiraachuu dhiisuu isaa maaliin akka beekuu dandeessan isin agarsiisa bakka kana lakkoofsa kaanii naqxu yeroo itti dawwaltan gaa haala kanaan isinii bana yoo haala kanaan isinii bane namni takka isin hordofee hin jiru jechuudha haala kanaan isinii bane namni takka isin xalafee hin jiru yookaan immoo isin hordofee hin jiru jechuudha yoo isin haala kanaan itti dawwaltan fakkeenyaaf ofii keessanii ofirratti hiitanii immoo ofirraa hiikuu yoo barbaadan bakka kana seenuudhaan gaa karaalee ofirraatti hiikuu dandeessan maslaalii keessanii duwwaa lakkoofsa lama kaa'uudhaan maslaalii keessu irratti bilbila confortis all successful isin jedha waa takka hin jirudha yookaan immoo ofirraa hiiktaniirsu jechuudha haala kanaanuu haala salphaa ta'een maslaalii duwwaa lama jechuudhaan namni isin hordofaa yoo jiraate ofirraa hiikuu dandeessu jechuudha deeqaa xiqqoo keessa nama isin xalafee jiru yookaan immoo nama bilbila keessa to'achaa jiru koodii kana qofaan ofirraa hiiktu jechuudha karaa salphaadhaan fakkeenyaaf karaa immoo appilikeeshinii adda addaa yookaan immoo namoonni weebsaayitii adda addaa irraa weebsaayitii gurguddaa irraa isin to'achaa jiru jiraate bilbila keessan guutummaa guutuutti to'achaa jiraate koodii kamiin ofirraa hiikna waan akkasii kan jiruu fi koodii asirratti naqu kana lakkoofsa kana akkasuma lakkoofsa kanaan ofirraa hiikuu dandeessu asirratti jechuudha lakkoofsa urjii 20 takka urjii ettanii 85 ettaniitumayyuu maslaalii keessanii yoo dawwaltan jechuudha amma hunda waliin rikoodii citaa kana sadeen yoo keessaniituma yoo dawwaltan 87 maslaalii keessanii yoo itti dawwaltan abbaan fedhe karaa weebsaayitii adda addaatti yoo isin hordofaa raate irraa hiikamaa jechuudha bilbila keessa irraa haala kanaan ofirraa hiikuu dandeessu isin jedha karaa biraa namaa dawwalaa yeroo isin namatti dubbattan gaafii TikTok YouTube jalatti komantii na barreessitan namaa bilbilaa yeroo isin namaa naasaa jirtan miskooliin nama biraa gubbaarraan hin seenu yoo ta'e kana hurjii keessan 48 maslaalee kaa'uudhumaan ofirraa balleessitu jechuudha yeroo sitti dawwaltan akka awwalaatti deebi'a haala kanaan gaa koodii fayyadamuudhaan jechuudha ofirraa hiikuu yoo barbaadan maslaalii makaa'uudhaan gaa haala kanaan kanneen kaa'uudhaan ofirraa hiikuu dandeessan bilbila abbaa fedhe yoo isin hordofaa raate ofirraa baasuu dandeessu isin jedha haala kanaan itti fayyadamaa beekuu haala itti dandeessanus gaa haala kanaan beekuu dandeessu isin jedhin ture haala kanaan itti fayyadamaa hundi keessaniyyuu haala kanaan bilbila kan keessan of eeggachuu dandeessu yookaan immoo namni isin to'ataa jiraate ofirraa baasuu dandeessu namni isin bilbila akkasuma gubbaa irraan kabiraa isin seenuu yoo dide immoo kanuma itti naquudhaan gaa yeroo isitti dawwaltan kaduraan kontaantiin keessan yookaan immoo namni isin bilbileennaan isin bira dabarfatee nama biraa bira deemaa jiru yeroo isin namaan dubbatta yookaan immoo bilbili keessan neetwoorkii dhabee namni isin bilbile sun nama biraa argataa jira yoo ta'e nama isin xalafee jiru jechuudha
haala kanaan ofirraa balleessuu dandeessu koodii kanaan haala kanaan ofirraa hiikuu dandeessu isin jedha. Barnoonni keenya har'aa kana fakkaataa hundi keessaniyyuu itti fayyadamaan isin jedha. Viidiyoo yeroo dhaggeeffattanii kaatan namootaaf sheer gochuu hin dagatinaa. Hanga walitti dhumti nagaan turaa. Gaaffii qabaattan komentii naa kaa'aa.